hirre qalbii hirte jechuun addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata. Ceehumsi sunnis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne. Yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e. Ceehumsa 74 nu harkaa beesan keessatti hoggansi keenya hin duugame. Taaddasaa Birruurraa kaasee Waarootumsaa hamma Magarsaa Dariif warra biraatitti. Hoggansi sun duugamuun nu jala. Bosona galees kan mootummaa galees duugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe. 91tti dhufne. Torbaatoo tokko hoggansa dhabne miti 91tti mataa hiruu sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode. Addaan nu facaase, addaan nu laaffise. Ammas qalbii hiruu arga. Warri mootummaa qabates lakki ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira. Warri mootummaa keessa hin jirres jarattii kana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira. Mataa irraa jira jechuudha Oromoon ammas. Trust me. Mataa irraan we will repeat kan madura gosan irra deebina. Ce'umsa kaas hin gufachiifna. 74 hoggansa dhabne, hoggansa kasaarre. 92 jaarmaa kasaarre. Arra biyyaaf saba kasaarra. Biyyaaf saba kasaarra. Maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansa Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Hoggansa dhabne dongoro tokkoon jaarmaa dhabne dongoro lammataatiin biyyaaf saba kana dhaabna. Kanaaf wanti waachaa jirruuf abalu jaalallee abalu jibbileef miti. Waan deemaa jirru waan agarruuf dongorri akkasii akka nuuni. Furmaanni bijiru maali? Furmaanni jiru reefa kuma jennetti humni jijjiirama barbaadu caayaa takka jalatti wal gahee jijjiirama kana daboodhaan yoo dhiibe malee adda addaan wal harcaasa takka walitti garreeffachaa wallootti ceenan lachuu hin kasaara. Kanaaf caayaa tokko jala deebi'u hoggansa waloo uummachuu akka foorumii keessan immoo kan rikoomandi boole kan biraa jira walitti dhufamee deemu. Warri mootummaa keessa jirus beektaa yeroo tokko warri mootummaa keessa jiru kun akka nama qooxii guddaa taa'eeti. Waan hunda fagootti arga waan jala garuu hin argu. Warri mootummaa rogaa ta'an beektaa power blinders. Warri mootummaa ta'anis of tuulanii beekoo kan yoo kadeeman taate yitanaffasallu kana beekuu danda'u qaban. Warri mormitootatis jijjiiramni kuni jarattiin qofti yaadii duudhee callisee kalaalu taate. Lakki jarattiin tun laafte irraa hin buuse dhee kadeemu taate wal qabatee qilee seera. Kanaaf wal qabatanii tarsiimoo walloo baasanii diina ofii sirriitti hubatanii yoo deeman irra wayyaanatu fakkaata. Jala murree itti himna nuti amantii keenya